السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت أنا جرى قلت ربي إجا حرامو أكملت قريت أوبا بالبلو دندينيا دقيقة إيرا كجرو فكس مقافي نموت باي كنتي بس مرة كيا يوكاو شريان كيا بري نجلانيا تزينين فانتو أكسوا استيسي موبايلي يوكاو بري نجلانيا أكملت كاين هنيا نقوتشو دندينيا أكسما شريان زينين فانتو يو قريت أوبا بالبلو بري كل أنفاي وتناقنة دقيقة مراسن واسوف سيسا شتمفا يوكاو بري نجلانيا تا وصونتين بالبلني dabartee jira yoo kan subscribing goone taate diimatee jira waan ta'eef subscribe bakka jedhu kana yeroo tokko irratti tuttu mallattoo notification kana yeroo tokko irratti tuttu san booda qubee aflaa kana gadi tuttu jechuudha ol ka jettu kana egaa kana booda viidiyoon gadhiisu sekondeetti isin bira ga'uu danda'a barumsa adda addaa irraa barattu. أما اللي أصلا ما نتيم بالبلين أكنوتي بري رسيدتي قاشنين نجلا كسافرته زينين شريان كمنو مايف وان كنا كافرته جلكب مجانا تقوكاو داتا تكون تنيت كبافة تيوت كباتي ستو كبويا ستو سجلشن سجلين نتفكادا كنام بافتني جلا إسني فرقما كديما كان يو إمبربان كان أفراج وفي خجل يو كدنجوني أكتم بري تقاشتنين مجاني كيس جو كيسا كدمتي بري تقاشنان بري كيسان فردي سنة سنيكن كون كراتوك إني كراب براموش دين إنتوكو أكنومات نياتا جتشون أكنومان نياتا أصوما سنة فران جون كانجا كرا داداتين أفراج فودن دنيا أكنوما فيديو كان توردوفا فيديو كان لايكي كوتشون دكتنا فيديو كان يوتيوب كي جرا كان رجعتن يوتيوب كي يو كان تيك توك رانتي بروفايل تيك توك كي جلا جلا ودي فيسبوك رامو لينك كان تاتي سينا لا إكا جل كبرتي أكاسين برينيان أكملتي أفراج فودن دنيا كجروفي gara Itoophiyaa akkamitti kan baatii tokko yookaan guyyaa muraasa hidhachuu dandeenya kan jedhu isinitti argisiisa. Amma jalqabarratti karaa lamaan kan hidhachuu dandeenyu akkasiin maallaqa keenya nyaanne inni karaa tokkoffaan mana miiseejii keenya keessanii seenaa jechuudha. Egasii gubbaa irratti miiseejii erguu inni beektu shan gubbaaratti 5-9 akkuma itti miiseejii ergitan fakkeenyaaf 5-9 gubbaarraan qaba waan ta'eef nan barbaachisu asirratti SD qubeessaadhaaf daa guddaa itti barreesseen itti ergaa jechuudha itti ergeen jira jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan naaf deebisee jira jechuudha. مساء الخير أكما عربي كان دندسان تاي كدمان كن يوكاو كرا كان الران أفراج شوفون شوفا مجرا يرود أفكون أبتجرا أثين بريه نياتو أبتجرا جو كرا براتي يالو بربانم والعربي دندسان كوبي أفدا لكوسا شان سجلت إرجودان يالي كن نجلا نياتو جتولا السدين كن شوفا مجرا جتولا أكو كان نياتون دندو كناف يوكا شكو تاي qubee abdaa waan innaa kenne kana yoo itti erge irraa cufama kun inni dalagaa jechuudha. Arabiffaa warri beektan dubbisuu ni dandeessu. Qubee abdaa itti ergitanii akka inni cufamu gochuu ni dandeessu yoo karaa kanaan kan isin jalaa nyaataa jiru ta'e waan inni isin erge sana itti deebistuu jechuudha 9 itti dabaluudhaan. Amma immoo karaa lamaan jechuudha. Karaa jalqabaa tokkoffaan immoo asirraan jechuudha. Mana bilbilaa koolii keenya keessa ni seenna jechuudha. mana bilbilaa keessa eegasenne urjiini filannaa 959 maslaalii itti bilbilla jechuudha. Egaa itti bilbillee lakkoofsa 4 itti nannaa jechuudha. 4 itti nanne ammallee asirratti 3 itti nannaa yookaan 4 itti nanna jechuudha. 4 itti nanne yoo kan isiniif nyaatu ta'e ammallee lakkoofsa 4 itti naxxanii seenditti gootu yoo asin kan nyaatu ta'e lakkoofsa tokkotti achiitiin dabarsa jechuudha. Lakkoofsa gadeetti isiniif tarreessa lakkoofsa tokko konfarmi bakka godhi mataa irratti waan birii isin jalaa nyaatu lakkoofsa tokko itti naxxanii seenditti gootu jechuudha. Yoo isin dabarte yoo anan dabarsine kiyya nyaataan jiru asirratti lakkoofsa 4 itti naqee seenditti godha achina dabarsamee akkam jira.
kun dalagaan jiru birrii nyaatu jechuudha. Kun cufamee jira hidhaatti waan jiruuf gara lakkoofsa tokkootti nan dabarsine. Okay, karaa biraatiin immoo ammallee 959 itti bilbilaa jechuudha. Ammallee afuritti dhoofnaa jechuudha. Afur goone seentitti goona. Eega afuritti naqee booda ammallee afuritti naqee seendi godhe as na dabarsee jira jechuudha. Sila afur filannee amma immoo sadii filannaa jechuudha. Lakkoofsa sadii itti nannee seendi itti goona. Amma seendi yoo itti goonu lakkoofsa tokkotti achi nu dabarsa. Lakkoofsa akkanuma sadii nu fide lakkoofsi tokkoffaan maal jetti koonfirmi godhi bakka jedhu sanarratti rukuttanii lakkoofsa tokko gashitan seendi ta'u. Haala kanaan ofirraa cufuu hin dandeessu kiyya cufamaa waan ta'eef achi nan dabarsu jechuudha. Haala kanaan ofirraa cufaa yoo kan isiniif cufamu ta'e karaa kanaan ofirraa dhaabuu ni dandeessu. Yoo kadhidee isin jala nyaatu ta'e carraa keessanii. Okay, majjaan gara Itoophiyaa immoo bilbiluu haala itti dandeenya. Isas asuma filannaa 959 jettanii itti bilbilu. Urjii 959 ammas maslaalii jettanii itti bilbiltu jechuudha. Egaa haala kanaan isinii fidee lakkoofsa sadiitti naqxanii seenditti gootu. Amma immoo lama jechuudha. Lamatti naqxanii seenditti gootu. Asirratti koodii Itoophiyaatti gashitu jechuudha. Yoo kan Dubaayii bilbiluu barbaadan biyya feetan bilbiluu barbaadan koodii biyya sanaatti gashitu. Itoophiyaa yoo barbaadan koodii Itoophiyaatti gashitu. Suudiitti bilbiluu biyya biraa bilbiluu yoo barbaadan daqiiqaa gabaabaadhaan birrii xixiqqaadhaan jechuudha. Isinii baasa waan ta'eef filannoo keessan kun ana fakkeenyaaf Itoophiyaa akkamitti bilbiluu dandeenya kan jedhudha gaafiin. Kanaaf Itoophiyaa daawwaluudhaaf koodii Itoophiyaatti gashina jechuudha. Asirratti koodiin Itoophiyaa meeqa? Duwwaa 25 19 waan ta'eef duwwaa dhibne 25 tokko jenna sagalis dhibne 25 25 tokko jennee seenditti goona. Okay. Egaa haala kanaan nuu baasee jira jechuudha. Haala kanaan asirratti daqiiqaa 200 jedha kun daqiiqaa 200 guyyaa 30 isiniif tura. Zeeniin birrii 100 yoo itti naqattan osoo itti naasan isin jalaa dhumti yoo kaa'u nu jalaa dhumti yoo kaa'u daqiiqaa 75 waan akkana nu naasofsiiftu xiqqoodha jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 200 guyyaa 30 kan isiniif turu daqiiqaa 10 qusattanii 20 bilbilaatii keessanii agaja tokko dubbisu yoo barbaadan birrii isaa cimaadha jechuudha. Jabaadha birrii isaa akkuma argitan 150 jedha jechuudha. 150 ji'a 30 isiniif tura daqiiqaa 200 yoo itti naqxan isin jalaa nyaatti waan ta'eef shiriyaan sawaan birrii 9 daqiiqaa 14 20 waan akkanaa ni qaba jechuudha. Kan sawaa gadi aanaadha. Akkasuma kan zeenii jabaadha jechuudha. Zeeniin birrii nyaachuunis tokkoffaa majjaan gara Itoophiyaa daawwaluunis birriin si ol kaatu. Inni itti aanu immoo daqiiqaa 120 guyyaa 7 tura. Birrii 100 jechuudha immoo birrii 100 guyyaa 7 kana keessa isiniif ta'a. Inni sadaffaan birrii daqiiqaa 50 guyyaa 3 isiniif ta'a birrii 50 jechuudha. Osoo kan birriin daawwaltan taate waan kana hin baafanne isin jalaa nyaatti yoo kaa'u daqiiqaa 20 isin naasofsiiftu. Haala kanaan sodaa tokko malee itti guuttattanii haasa'uu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf ani kan birrii 50 daqiiqaa 50 guyyaa 3 kanan fedhe waan ta'eef lakkoofsa 3 gasha jechuudha. Okay, lakkoofsa 3 gasha. Lakkoofsa 3 gashee seenditti godha jechuudha. Seenditti godha. Haala kanaan ammallee tokko konfirmiinitti godha jechuudha. Lakkoofsa tokkotti galchee seenditti godha jechuudha. Lakkoofsa tokko uma bakka dhumee jira jechuudha. Seenditti godha jechuudha. Haala kanaan ani birrii hin qabu jechuudha. Birrii balaansii keessaa hin qabu waan ta'eef naaf hin ergine jechuudha. Haala kanaan isiniif gala jedheen mana egaa akka viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.